Yooyaa harka fuudhee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo ammaan tana dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Sirni balsignaa dargaggoota dirqiidhaan waraanatti guuruudhaan abjuu dhaloota maseensaa jira jedhe abaaboon ibsa galgala kana baaseen sirnichi ijoollee umriin loltuudhaaf hin geenye manneen barnoota gabaa keessaa fi karaa irraa dirqiin akeeka kenneefii guuruu akka jiru ibsi abaaboon sababa kanaan jiruun maatiiwwan baay'ee balaa irra akka jiru eeree jira. Adeemsi malaan ijoollee waraanatti guuruu kun qaamolee lama sirnichi bobbaaseen kan raawwatamu yoo ta'u isaanis humnoota mootummaa fi dallaalota gocha ijoollee adamsuuf bobbaafamaniin raawwatama jedhee jira. Sirna amma biyya bulchaa jiru sirna tokkummaa saba Oromoof balaa ta'e jechuudhaan abaaboon ibsa kanarratti qeeqee jira. Gurmuu humnoota siyaasaa kaabaa tolfannaa jechuun mootummaa Eertiraa garee abuutii kan Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu fi gartuleen finxaaleeyyii siyaasa naannoo Amaaraa dhoksaan sochiitti akka jiran ragaan intelligensii OMN argate ni mul'isa. Ragaan intelligensii OMN argate akeekni gurmuu siyaasa kaabaa kun Finfinnee akka ta'e mul'isee jira. Gareen dursummaa mootummaa Eertiraa fi gareen Dabratsiyoon durfamu kun sochii waggaa tokko dura jalqaba mootummaa Tigraay tolchuun akka galmeetti qabachuu ragaan intelligensii mul'isee. Ibsi garee abuutii Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu tibbana irra deddeebiin baasee jirus qaama karoora garee gurmuu humnoota siyaasa kaabaa kanan karoorfate kan jedhe maddeen nageenyaa immoo akeekni garee kanaa Itoophiyaa kana bulchuu humnoota kaabaa ta'uu qaba jedhe. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqalaatti ilmaan keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhamuun namoonni hedduun hidhamuu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin sababa ijoollee keessattuu bosona keessa jira jedhuun namoonni dhibbaatamaan lakkaa'aman magaalaa Aluulaatti hidhamanii jiru jedhan. Haadholee fi abbootiin qabata ijoollee keessattuu bosona jira jedhuun hidhamanii mana hidhaa keessatti darraa argaa jiraachuu ibsan. Namoonni kun waan beekan akka hin qabne himan. Kana malees namoota qabata ijoollee keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun hidhaa irraa mallaqa fudhatu jedhu jiraattonni. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee baqattoonni Afrikaa 68 ta'an mooraa tursiisa baqattoota kaaba lixa Yemenitti argamutti haleellaa qilleensaa dhumanii 47 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Waraanni Ameerikaa haleellaa qilleensa magaalaa guddoo Yemen sanaa irratti raawwateen namoota hedduu fixee kaan immoo madeessee jira jedhame. Mooraan baqattoota kana Sanaa jedhamu kaaba lixa Yemenitti argamu erga haleellaa qilleensa Ameerikaatiin barbadaa'ee booda reeffi namoota hedduu gamoo diigame jalaa guuramu gabaafame. Mooraa tursiisa baqattoota Saadaa jedhamu kana keessatti haleellaa raawwatee baqattoota Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa irraa dhufan walumaa galatti 68 ta'an ajjeese. Baqattoonni 47 ta'an immoo madaa'ee jedhe miidiyaan hidhattoota Huutii Al-Misrihaa TV. Mooraa kana keessatti baqattoota 100 ol kan argaman yoo ta'u baay'een isaanii baqattoota Itoophiyaati jedhamee jira. Wanti baay'een nama gaddisiisu garuu namoonni haleellaa kanaan dhuman irra hedduun isaanii Itoophiyaanota ta'uu isaati. Baqattoonni kun kanneen Yemen keessa darbuun gara Suud Arabiyaa hojii barbaaduu deemaa turan yoo ta'an hidhattoonni Huutii dallaalota godaantota kanneen daddabarsuun hidhuun mallaqa guuru. Ajajni giddu galeessaa USC giddu galeessaa opereeshinii haleellaa kana ilaalchisee odeeffannoo guutuu kennu irraa of qusate. Garuu haleellaawwan galma isinii rukuttee 800 caalan walakkeessa ji'a bitootessaa darbe baase Yemen keessatti raawwachuu amanee jira. Hanga amma namoonni 250 caalan duula kanaan dhumanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin nama walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya.